gootichi Oromoo diina raasee kufe Jaal Laggasaa Wagii Meettaa Laggasaa Wagii abbaasaa obbo Wagii Meettaa fi haadhasaa adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960 godina Lixa Shawaa Konyaa Mannaa aanaa Shinoo Meettaa Roobii ganda Kuyyuu Giccii jedhamtu keessatti dhalate. Laggasaa Wagii umuriinsaa barnootaaf yeroo ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Bakkamee jedhamutti kutaa 1 hanga 4 barate. Barnoota isaa kutaa 5 hanga 8 ammoo mana barumsaa Hincinniitti barate. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10 hanga 11 magaaluma Finfinneetti hordofeera. Laggasaa Wagii erga barumsa isaa haga kutaa 11tti baratee booda barnoota akaadaamii dhiisee barumsa makaanikummaa fi konkolaataa oofuu bara 1975 keessa barateera. Ogummaa isaa kanaanis hojiilee adda addaa irratti bobba'uun hojjechaa ture. Laggasaa Wagii hojii daldalaa irratti bobba'uun magaalaa Dirree Dhawaa keessatti waggaa 7 kan jiraachaa ture yoo ta'u, hojiidhuma daldalaa kanaaf meeshaa daldalaa adda addaa fe'achuun gara dhiya Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. Laggasaa Wagii obbolaa 5 kan qabu yoo ta'u, waxabajjii 27 bara 1987 haadha manaa isaa Waynisheet Geetahuun fuudhe. Haadha manaa isaa kana irraa ijoollee durbaa 3 kan maqaan isaanii Bilisummaa Laggasaa, Firiyoot Laggasaa fi Natsaannat Laggasaa jedhamanis godhate. Adde Waynisheet Geetahuun haadha warraa qabsaa Laggasaa Wagii yoo ta'an, dhaloonnii fi guddinni isaanii magaalaa Finfinneeti. Qabsaa Laggasaanis magaaluma Finfinnee jiraataa kan ture yoo ta'u, hojii daldalaatiif gara Dirree Dhawaa fi magaalota kaanii deemuun meeshaa daldalaa fidaa akka turan himu. Ofiifis ni daldalaa, daldaltootaafis ni hiru. Egaa kanuma keessa ture Adde Waynisheet waliin kan wal baran. Adde Waynisheet daldala keessa hin turre. Jaal Laggasaan galiidhuma hojii daldalaa irraa argataa turaniin maatii isaanii jiraachisaa turan. Bakki jireenya isaanii naannoo Addis Katamaa, Kolfeefis Markaatofis dhiyoo ture. Erga wal barree booda seerumaan cidhaan gaa'ela raawwannee jedhu Adde Waynisheet haati warraa gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Wagii turtii gaa'ela isaanii kan waggaa 4 yookiin 5 keessatti ijoollee dubaraa 3 godhatan. Laggasaan obbolaa dhiiraa 4 fi obboleettii dubaraa 1 qaba ture. Ijoollummaa isaatii kaasee quuqama qaba ture kan jedhan obboleessi isaa hangafaa obbo Baqqalaa Wagii, obboleessi isaa nama wanta yaade haga galmaan ga'utti hin deebine jechuun ibsu. Obboleessi isaanii kan biraa bara dargii keessa hojii giddaajiitiif konkolaachisaa kan ture gara Eertiraa deemuun achitti du'uu himu obbo Baqqalaan. Yeroo sanas Laggasaan ani bakka Getaachoon ga'e kana osoo hin ga'in hin hafu naan jedha jechuun yaadatu. Haati warraa obbo Laggasaa yeroo ammaa ijoollee isaanii waliin biyya Awurooppaa kan jiraatan yoo ta'u, abbaa warraa isaanii waan gaariin yaadatu. Laggasaan nama fageessee yaadu ture. Nama dhaga'uu fi kan dubbachuuf hin jarjarre ture. Waan yaade raawwachuu akka qabu yaada ture. Waan yaade osoo hin raawwatin hin dhiisu. Laggasaan manaa kan ba'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1982 baatii muddee tibba xumura kufaatii dargii ture. Magaalaa Finfinnee keessa yeroo turettis maadheedhaan ijaaramuu isaa wanti beekamu hin jiru. Muddee 23 manaa ba'ee ayyaana gannaaf yookiin qiillee nan deebi'e jedhee ture. Ayyaana gannaaf qophoofne osoo eegnu hin dhufin hafe. Wayita manaa ba'ettis qabsoof akka imaluu hin dubbanne. Osoo hin dubbatin manaa ba'e jechuun ibsumaatiin daldalaaf gara Wallaggaa akka deemanii fi ayyaana qiilleef akka deebi'an himee jedhu. Maatiin isaa gurra qeensaa wayita eegaa turan sanatti haatii fi abbaan isaa bakka dhalootaa isaa aanaa Shinoorraa ka'uun gara ji'a 1 yookiin ji'a 2 suuraa isaa qabatanii barbaadanii dhabuun deebi'anii dhufan. Yeroos konkolaataan ittiin deemaa ture rukutamee kun ammoo du'eera waan jedhamu malee achi buuteen Laggasaanii dhabame ture. Laggasaan manaa ba'ee ji'a muraasa booda maatiif xalayaa erge. Xalayaan sunis Laggasaan lubbuun akka jiru kan mirkaneesse ture. Ani da'ee ji'a 2ffaatti gara qabsoo akka seene sa'aatii harkaa isaa waliin xalayaa naaf ergee jedhan haati warraa isaanii. Xalayaan kun hanga yeroo dhiyootti na harka ture jedhu Adde Waynisheet. Xalayichis gara qabsoo seeneera. Yoo fedha waaqaa ta'e injifannoon deebina. Kadhannaa keetiin na yaadadhu jedha ture jedhu. Booda keessas darbee xalayaa ergaa ture. Bilbila ollaatiinis ni bilbila ture. Boodarra garuu waggoota dheeraaf bade. Nuti sagalee isaa waan dhabneef abdii kunnee jedhu haati warraasaa. Ergasii waggaa 16 booda nuuf bilbile kan jedhan Adde Waynisheet. Waggaa 16 erga guute booda yeroo nuti hin eegneen bilbilaan amanuu hin dandeenye baay'ee gammannee jedhu. Wayita karaa bilbilaa ollaatiin nuuf bilbiluttis nangalaa osoo hin taane jabaadhu ijoollee guddisii qofa jedha ture. Ijoollee koo uummata Oromoof adaraa kenneera. Aadaa isaanii barsiisanii haa guddisan. Waaqayyoof adaraa kenneera naan jedha ture. Yeroo kana garuu ijoolleen isaa of baranii turan.
kanaaf gaaffii kana dura inni dhaga'ee hin beekne gaafatuu eegaluu himu haati warraa isaanii kun. Erga bilbilaan wal arguu eegallee booda hin dhuftuu jedhanii bilbilaan yeroo isaan dubbisuu ni bo'u ture. Inni immoo ijoolleetti dhugaasaa himi. Ani adaraa uummataa dhiisee dhufuu hin danda'u, ijoollee koo adaraa namatti kenneera jedhiin dhugaa isaa itti himi jedha ture jedhu. Laggasaa Wagii jaalalaa fi fedhii guddaa uummata isaatiif qaba. Akkasumas hacuuccaan uummata isaa irra ga'uu boqonnaa waan isa dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaallatu dhiisee dhiyaa Oromiyaa deemuun qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa ABO'tiin gaggeeffamutti makame. Bara 1991 barumsa siyaasaa fi leenjii waraanummaa marsaa 18ffaa ga'umsaan xumuratee dirree dhiyaatti miseensa ABO ta'e. Dammaqinsaa fi hubannoo Laggasaa Wagii qaburratti hundaa'uun dhaaba keessatti barumsa dabballummaa bara 1991 bakka Beelmuuguu jedhamutti barate. Akka baratee baheen dirqama dabballummaa zoonii beekitti ramadame. Zoonii kana keessatti dirqama dabballummaa ga'umsaan osoo bahaa jiru mootummaan Dargii kufe. Dhaabni dandeettii fi ga'umsa isaa ilaaluudhaan ona Qaaqeetti dirqama bulchiinsatti ramade. Bulchaa ona kanaa yeroo turetti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo uummata hifannaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa miseensa ta'ee fi uummata biratti jaalala guddaa nama horatedha. ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa akka baheen waraana bilisummaa Oromoo naannoo jirutti dabalamuun diina jabinaan lolee lolchiiseera. Falmaa diinaa wajjin godhamu haga walakkeessa bara 1993tti itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Suudaanii fi Itoophiyaatti bahe waliin ture. Bara 1994 humna ijaaramee walakkeessa dhiya Oromiyaatti deebi'e keessa Laggasaa Wagii tokko ture. Waraana bilisummaa Oromoo diinaa wajjin falmaa hadhaawaa itti fufuun bara 1997 keessa hoggaa mootummaan Itoophiyaa magaalota Suudaan Kurmuukii fi Kiizaan rukuttee qabattee xurreen dhiyeessii akka hin cufamneef humna of duuba daangatti deebi'e keessa ture. Laggasaan bara 1993 hanga 1998tti sadarkaa miseensummaa irraa kaasee haga sadarkaa qondaala waraanaa olaanaatti dirqama fudhatee qabsaawaa dhugaan qabsaawee qabsoo goosiseedha. Bara 1998 keessa miseensota adda bilisummaa Oromoo leenjii addaaf biyya ollaatti ergaman keessaa ture. Leenjii isaa xumuratee haga ramadamutti biyya ollaa keessa Oromoota jiran akka ijaaruuf dirqamni itti kennamee ture. Akka kanatti tattaaffii gootichi Laggasaan godheen bara 2000 keessa Oromoota biyya ollaa keessa jiran walitti qabuun waldaa hawaasa Oromoo Eertiraa ijaaree qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda akka fudhatan taasisee ture. Laggasaa Wagii bakkaa fi haala dirqamni qabsoon isa feete hunda keessatti qooda olaanaa nama kennaa turee fi gahummaadhaan dirqama itti kenname hunda nama ba'aa turedha. Akka kanatti Laggasaa Wagii bara 1998 yookiin 99 irraa kaasee itti aanaa mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ta'ee hojjechaa turuusaa seenasaa ni addeessa. Bara 2000 irraa kaasee barumsaa fi haaromsa waraanummaa siyaasaa fi tikaa erga barateen booda ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa Jaal Irreessaa Caalaa jalatti ajajaa bobbaa fi qunnamtii dhiha Oromiyaa ta'uun bara 2002 dirqama dhaabaa fudhatee gara dirree dhihaatti mooraa leenjii waliigalaa dhaabichaatti bobba'e. Sochii seena qabeessaa fi mootummaa raase. Waraana bilisummaa Oromoo bara 2002 baddaalee dhiha Oromiyaa Qeebbee, Dambidolloo, Gidaamii, Beegii fi Mandii keessatti ta'aa turan irratti akka ajajaa waraanaa fi siyaasatti hoogganummaa mul'ataa kennaa ture. Erga ajajaan waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa Jaal Irreessaa Caalaa wareegamee booda hanga sadaasa 5 bara 2008 ofiifis wareegameetti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa ta'uun falmaa hadhaawaa fi gootummaan guutamee diina waliin ta'e hooggansa waraanummaa fi siyaasaa kennaa ture. Laggasaan dirqama sadarkaa adda addaatti irra ture hunda keessatti gootummaan cichoominaa fi obsaan kan dirqama isaa ba'aa turee fi fakkeenya guddaa miseensota qondaalotaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'otaa fi sabboontota akkasumas uummata Oromoo hundaaf nama ta'ee dabreedha. Laggasaa Wagii dirqama dhaabaa fudhatee zoonii dhiyaa keessa waan tureef kora sabaa ABO sadaffaa bara 2004 irratti hirmaachuu baatus bakka inni hin jirretti miseensa gumii sabaa ABO ta'uun kan filame. Dirqamaa fi itti gaafatamummaa dachaan itti kenname kanas ga'umsaa fi of kenniinsa haga wareegama lubbuu isaatti kennuun goota qabsoo ta'uusaa mirkaneessee jira. Laggasaa Wagii bilchina qaburraa tooftaa fi mala qaburraa akkasumas gootummaa qabu irraa uummata Oromoo hunda biratti kan baay'ee jaalatamuu fi kabajamuudha. Akkasumas Laggasaa Wagii diina biratti kan baay'ee sodaatamuu fi gootummaa fi abbaa tooftaa fi malaa ta'uunsaa diinonni isaa otoo hin jaalatin kan ragaa ba'aniifidha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa humna isaa kumaatamaan lakkaawaman meeshaa gurguddaa fi humna qilleensaallee osoo hin hafin
duulaa fi sakattaa adda addaa yeroo zoonii dhiyaa keessatti banee turetti waraana bilisummaa hoogganuun hooggansa cimaa kennuun lolaa lolchiisaa humna diinaa dirree lolaa irratti kan qaanessee fi gootummaa waraana bilisummaa Oromoo kan mirkaneessaa ture. Gootichi Laggasaa Wagii fi jaalleewwan isaanii walii lola lolchiisaa diina kuffisaa kufaa kanneen turanidha. Mammaaksa Oromoo namni gaafuma dhalate du'e jedha. Goonni marraa tokko duwwaa du'a, dabeessi garuu lamaa fi sanaa ol du'a. Ammoo lubbuun dhugaa fi haqaaf jedhamee bahu akkasumas lubbuun qabsoo saba ofii fi kabaja uummata ofiif jedhamee kaffalamu kan seenan bara baraan yaadatudha. Wareegamni lubbuu qaalii taate mirga sabaa fi biyya ofiif jedhamee kaffalamu wareegama akka gaaraa ulfaatu kan seenaa yaadataa hafuudha. Mirgi saba ofii akka kabajamuu fi abbaan biyyummaa uummata Oromoo akka mirkanaa'u taasisuuf waan hunda caalaa gootummaan murteessaadha. Sadarkaan gootummaa inni dhumaas egaa lubbuu ofii mirga sabaa fi biyya ofiitiif jedhamee kaffalamuudha. Jaalaggasaanis wareegama qaalii taate kana kennuun kabajamuu mirga saba isaatii fi abbaa biyyummaa Oromoof goota of kenne waan ta'eef seenan isaa hoggayyuu bara baraan kan yaadatamu ta'a. Gootichi Laggasaa Wagii dirqama sabummaa isaa kana beela'ee dheebodhee dadhabee gaara ba'uu daggala cabsuu hifadhe osoo hin jenne baddaa fi gammoojjii keessatti rooba qorra aduu osoo hin jenne rakkinoota qabsoo hadhaa'oo hunda kana danda'uun waggootii kana hunda kaayoo kabajamaa kanaaf qooda olaanaa kennaa turuun ammoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa akka qabaatu isa taasisa. Qabsaa'ota bilisummaaf fakkii guddaa ta'ee jira. Dhiigni Jaalaggasaa dhangala'ee dhiiga akkanumaan lafatti dhangala'ee hafee fi hafus miti. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n bara 2019 ibsa mata duree yoo garaarraa bu'aan imimmaan hin dhibu jedhuun baasee tureen Ministeerri muummee Itoophiyaa ammaa Abiy Ahimad haleellaa mootummaan hoogganaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo gama lixaa kan ta'e Jaalaggasaa Wagii irratti yaade dursanii hooggantoota dhaabichaaf gurra buusuu ifoomsee ture. Laggasaa Wagii adoolessa bara 2008 kan ajjeefame yoo ta'u, haala ajjechaan itti raawwate dookumentariin hojjetamee yeroos miidiyaa biyyaalessaa biyyattii irratti darbuunsaa ni yaadatama. Muummichi ministeeraa Abiy Ahimad bara 2019 hokkora guddaa Oromiyaa keessatti ka'ee ture hordofuun waltajjii magaalaa Hararitti taasifame irratti wanta dhimma kana akeeku kan dubbatan yoo ta'u, guyyaa sana barii ammoo marii magaalaa Amboo irrattis dhimma Laggasaa kaasutu dhaga'ame. Keessumaa magaalaa Ambootti akka dubbatanitti taanan irra deddeebiin lubbuu Laggasaa baraaruuf akka yaalan agarsiisa dubbiin isaanii. Kana hordofuun ibsi addi bilisummaa Oromoo baase akka jedhutti ammoo yeroo Obbo Abiy nama tikaa mootummaa keessa hojjetuu fi Jarman tureen hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa qunnamuun dubbisaniiru. Haasawa sana keessatti Jaalaggasaa Wagii ajjeesuuf akka hordoffiin gaggeeffamaa jiru odeessaa fi yaada qabu Jaal Daawuditti himuun isaatis dhugaadha jedha ibsi ba'e. Itti fufuun hoogganaan dhaabichaa Jaal Daawud Ibsaa qabsaa Laggasaa Wagii lubbuu akka of oolchu itti himanis murtii ofii fudhachuu hima. Loltoota ajaja isaa jala jiran kan bakkoota adda addaatti bobbaasee jiru marfama diinaa keessatti naannichas diinaf dhiisee bakka san kan gadi hin lakkisne ta'uu isaa beeksisuudhaan murtii fudhatee jedha. Laggasaan du'uusaa dhaga'uu isaatiin dura garuu maatitti waan dubbate qabaachuu haati warraa isaanii ni dubbatu. Bakka qabsootii ba'i jedhameera jedhee xumura irratti akka hafee natti hime. Maal jennaan waardiyaa koo waliin taanee yeroo baanu irraa fi jalaa waan nutti dhukaa'eef ba'uu hin dandeenye. Waardiyoonni koo dawoo naaf ta'aa turan baay'een wareegamaniiru. Anaa fi waardiyoonni muraasni hafne gara mishigitti deebineerra. Waaqayyoon lubbuu koo yoomiif akka naaf tursiisu hin beeku jechuun dubbachuusaa haati warraa ni yaadatu. Laggasaan kanaadha warraatti dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii adoolessaa bara 2000 keessa ture. Akkasumas duuti isaa osoo hin dhagahamin torban tokko yookiin lama dura bilbilaan waliin dubbattee akka turte immoo intalti isaa hangafaa bilisummaan himtee turte. Tarii yeroon kun yeroo itti muummichi ministeeraa Itoophiyaa ammaa Abiy Ahimad akka of baraaru kan ergaa dhaaba adda bilisummaa Oromootti erganii fi Laggasaa murtii ofiitiin of baraaruu dhabe ta'uu mala. Maatiin obbo Laggasaa du'a isaa akkuma lammii gara biraa televezyiina irraa dhaga'uu isaanii himu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 26 barii du'ee borumtaa isaa gaafa 27 oduu galgalaa irratti himame jechuun himu aadde Wanisheet. Akkaataa ajjeefama isaa irratti seenaan televezyiinii mootummaa gubbaatti himamee fi odeeffannoon dhaabni qabu akka wal fakkaatu qondaalli dhaabichaa tokko kana dura BBC'tti dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Maatiin goota kanaa gadda isaalleen biyya abbaa isaanii irratti taa'uuf sirnichi yeroo san ture eeyyamuu fi dinnaan biyya ollaa Keeniyaatti imaluun gadda isaanii akka achitti ta'an himu.
Ijoolleen isaa sadanuu yeroo ammaa kana biyya ormaa jiraatu. Intalli isaanii ishiin hangafaa Bilisummaa Laggasaa abbaa ishii xiqqoo kan beektu ta'us isaan kaawwan garuu waa'ee abbaa isaanii waan yaadatan hin qaban. Garuu gootummaa fi seenaa abbaa isaaniin akka baay'ee boonan ni himu. Seenaan gootaa yoomuu boolla ooli. Xumurree nagaa fayyaan dhabinaa.